garuu yaa umuriin koos ganaa jechuun danda'a. Sababiin kenna wal leeqabbii gaarii fidee fida. Yeroo hojjechaa ture fiizistii gaariin ta'a jedhame maleessa maqaa qalamiin waamsi isaa jedhame miti garuu waaqayyo galatu waaqayyotu yeroo gaariitti yeroo ta'uu qabutti isa hojjetee fidee ani isa kana fiduuf kan dandeessadha waaqayyo galata ta'u. Taasisee mukaan hin jedhu ergadeen gaddaa obboleessa kootti himanii gadaa baanaan hin beeku baay'een sodaachaa ture warra damjallootu bisaas gaaffii jennaani kutaa sadaffaa dhaaqee badhaasuma fudhadha tokko fa'aan ture inni kun garuu baay'ee addadha badhaasa yeroo kutaa sadii afurittis fudhadhu jedhan kutaa kudhanaaf ta'es yuunivarsiitiinis dheengadee yeroo na badhaasu sababiin gobozii ta'eef turaa jimit ta'es namni biraan nama badhaafama ture isa kana yeroo na badhaastan garuu sababiin kan keessan ta'ee fi aantii qofa baay'ee addadha baay'ee adda kan inni ta'e haasaadhaan ibsuu barbaadu haasaadhaan dandeenye ibsuu kanaafuu imaanaa sinatti fuutan fudhadhee waadaa siniif gala waadaa kan siniif galu sababiin dhalataa qillamteef duwwaa tuun ta'in sababiin jaalataa qillamteef duwwaa tuun ta'in sababii sinimaanaa natti laattaniif duwwaa tuun ta'in akka amantii kootiittis Phaawulos Ximootiyoosiin gaafa gorsu maal jedhaan namni akkasitiin maatii fi aantii isaa warra kaan caalchisee kan hin godhuuf yoo ta'e inni amanticha ganuu isaati jedhaan. Kanaafuu amaanaa fi irraa keessan fuudhee akka galmaan ga'u waaqni na gargaaru kan biraa kan baay'ee gammadees dhufee amma kana goda keenya ijaaramtanii jirtu jedhee yaadu ture an fiiziksii maatii duwwaa hin danda'a baay'ee fokkasdiidha waaqindeessuufaa kan hin danda'u garuu waan tokko tokkotuun hojjedhee na hawwisiisa ture gara gadiitti jechuudha amma wantooti hawwii koo ta'an sun baay'een isaanii gara korbaatti jijjiiramaniiru sababa keessanii fi waaqayyo fi kanaaf baasuun jedha kanarraa kan hafe immoo amma nama barumsaa bultii addaa odaa misooma oromiyaatti kan hin baradhee amma fiiziksiin baradhee gara fuulduraatti theoretical fiizistiin ta'a isa booddee barumsa irratti kan hojjedhu kanaan kan wallalatan baay'isan doktora Taa wajjinii sagantaa magaalaa booddee naasifna jedhanii waa irraa galaniiru galatamaa barbaadaan.